Magaalaan Sudaan kaartum xiyyaara lolaatiin to'amaa jirti. Jeneraal Hameet magaalaa kaartum to'annaa jala oolchaniiru. Lolli Sudaan kun amma maaliif eegale? Humna addaa kanaa eenyutu bulchaa jira? Eenyu pirezidaantii ta'e biyyattii kan bulchaa jiru? Humni waraanaa maaliif Sudaan bulchaa? Biyyoonni biraa kan akka Itiyoophiyaa fi Ijipti hoo waraana kana keessatti maal gochaa jiru? Kanneen kana fakkaatan kan as gaditti ibsinu ta'a. Baga gara chaanala keenyaa dhuftan chaanalli keenya viidiyoolee guyyaa guyyaa odeeffannoo adda addaa kan argatan yoo ta'u chaanala keenya subscribe godhuudhaa fi share godhuudhaan hiriyoota keessaniif dabarsuu hin dagatina. Magaalaan Sudaan kaartum xiyyaara lolaatiin to'amaa jirti. Sababa aangoo qabachuu bulchiinsa raayyaa waraana biyyattii keessatti uumameen magaalaa guddittii Sudaan kaartum fi magaalota biroo keessatti lolli uumamee ture. Lolli kun humna waraanaa biyyattii fi gartuu humna addaa Rapid Support Force gidduutti kan uumamedha. Lammiileen miliyoona 46 kan qabdu Sudaan yoo ta'u addunyaa keessatti biyyoottii hiyyeeyyii jedhaman keessaa ishee tokkodha. Jiraattonni Sudaan harki caalaan hordoftoota amantaa Islaamaa yoo ta'an afaan hojii biyyattii afaan Arabaa fi afaan Ingiliffaa ta'uudhaan kan hojjetamaa jirudha. Fonqolcha mootummaa bara 2021 irraa eegalee Sudaan jeneraalota waraanaa tiin bulchamaa turtedha. Wiirtuu lolaa kana kan jiran hooggantoota waraanaa lamaadha. Tokkoffaan jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan hoogganaa humna waraanaa fi pirezidaantii biyyattii ta'ee kan tajaajilaa jiru fi itti aanaa isaa fi hoogganaa Rapid Support Force jedhamuun kan beekaman jeneraal Mahammad Hamdaan Dagalo maqaansaa Hamadeetti jedhamuudhaan kan beekamudha. Dubbiin ijoo wal dhabdee kana miseensonni humna addaa Rapid Support Force jedhamuudhaan kan beekaman 100 akka ta'an humna waraanaatti makuu fi eenyu humna haaraa kana kan hoogganu of keessatti qabudha. Biyyattiin kallattii kamitti akka adeemuu qabduu fi yaada bulchiinsa siviiliitti jijjiiruu irratti waliif kan hin galle kan ta'edha. Torbaan dabree miseensonni humna addaa gara kutaalee biyyattii adda addaa keessatti yeroo babaafaman humni waraanaa biyyattii tarkaanfii kana akka doorsisaatti waan ilaaleef wal dhabdeen kan uumamedha. Sanbata ganama sa'aatii 2 irratti jechuudha eenyutu dhukaasa jalqabee dhukaasni kan jedhu irratti falmii jira. Ta'us lolli kun ergasii kutaalee biyyattii adda addaa keessatti hammaatee lammiileen nagaa hedduun kan du'anidha. Lolli kun harki caalaan isaa bakkeewwan manneen jireenyaatti kan gaggeeffaman fi lammiilee nagaa kan miidhaa jirudha. Guddin loltoota humna addaa keessa akka ta'e ifatti hin beekamne. Ta'us loltoonni isaanii naannoo lammiilee nagaa hedduu jiran kan seenan fakkaata. Humna waraana qilleensaa Sudaan magaalaa guddittii jiraattoota miliyoona 6 ol qabdu keessatti haleellaa qilleensaa gaggeessaa jira. Kun ammoo lammiilee nagaa irratti miidhaa guddaa kan geessaa jirudha. Lammiileen biyya biraatillee keessaa kara biyyattii isaanii yaa kan jiranidha. Dilbata irratti qaamoleen lamaan lammiilee nagaa lola kanarraa akka baqataniif jecha yeroo muraasaaf waliigalteedhaan dhukaasa dhaabuu mallatanii turan. Haa ta'u malee humni waraana addaa kun eenyuun mee kana as gadi kan ilaallu ta'a. Gartuun kun bara 2013 kan hundeeffame yoo ta'u milishoota Jaanjawiin jedhamuun kan beekamudha. Yeroo hundeeffaman Daarfuur keessatti garee riphee loltoota akka lolaniif ture. Gartuun kun Daarfuur keessatti yakka waraanaa fi duguuggaa sanyii gaggeessuudhaaf kan Yuunaayitid mootummaa addunyaadhaan himatamaa kan turedha. Erga sanaatii jeneraal Dagaloon humna cimaa wal dhabdee Yemanii fi Sooriyaa keessatti hidhattoota isaa erguudhaan kan himatame ta'a. Mootummaa Ameerikaatii fi Yuunaayitid Neeshiniidhaan kan himatamee turedha. Dabalataanis industirii albuuda warqee baasu Sudaan tokko isaan to'achuu kan jalqabeedha humni waraanaa addaa kun jechuudha. Ajjechaan mormitoota 220 waxabajjii bara 2019 keessa raawwatee dabalatee humni addaa kan jeneraal Mahammad Dagaloo kanaan durfamu mirgoota namummaa sarbuudhaan kan himatamaa turedha. Humni cimaan akkanaa kun humna waraanaa alatti hundaa'uun rakkoo hokkara biyyattii kan jalqabaa ta'ee kan ilaalamaa jirudha.
Pireezidaantii yeroo dheeraaf biyyattii bulchaa ture Umar al-Bashir bara 2019 aangoorraa fonqolchamuu isaa hordofee hokara biyyattii keessa ture. Lolli amma adeemsamaa jiruun kun isa tokkoffaadha. Bulchiinsa gara waggaa 30 Umar al-Bashir mormuun hiriira mormii guddaa erga adeemsifamee booda humni waraanaa fonqolcha mootummaa gaggeessuudhaan al-Bashir buusee aangoo qabate. Ta'us garuu lammiilee nagaa bulchiinsa biyyattii gara kan dimokiraatawaa akka deebi'uuf mormii taasisuu kan itti fufanidha. Mootummaan waliin humna waraanaa fi siivilii sana booda hundeeffamus onkoleessa 2021 keessa fonqolcha biraan aangoorraa ka'uun jeneraal Burhaan aangoorratti kan ba'edha. Erga sanatti morkiin isaa fi jeneraal Dagaloon jidduu kan jiru hammaachaa kan dhufedha. Muddee darbe wixinee aangoo deebisanii mootummaa siivilii kennuu irratti walii galamus qabxiilee waliigaltee kana xumuruun hin danda'amnedha. Qaamolee lamaan kun maal akka barbaadan? Qaamolee lamaan kun kan mootummaa jeneraalota lamaan kan dhufan maal eenyu akka barbaadan? Jeneraal Dagaloon fonqolcha mootummaa bara 1990 akka dongongora akka ture ibsus inni SFRS namoota jajjaboo kaartuum mormuun gama uummata akka dhaabbatan himataman turan. Deeggarsa hanga tokko qabaatus kan garuu sababa seenaa namni humni waraanaa kan qabu turedha. Jeneraal Burhaan gama isaan aangoo mootummaa kana kennuu mootummaa filatamee qofatti jedheera. Kun ammoo waliigaltee akka butoota uummata nagaa aangoorra himachuu keessatti hirmaatu jedhamee eegamaa ture jedhamee ibseera. Biyyoonni biraa as keessatti maal akka godhuu barbaadan? Biyyoonni akka Itoophiyaa fi Ijiptii jechuudha. Lolli kun biyyattii caalatti dhaabsamuun jeequmsa siyaasaa hammeessaa fi biyyattii ollaa kanatti harkisuu danda'a yaaddoon jedhu isa guddaadha. Dippiloomaatonni aangoo mootummaa akka deebi'u yaaluu irratti gahee guddaa qaban amma haala itti jeneraalota lamaan kana gara mariitti fidan haala barbaadaa jiru. Gamtaan naannichaa pireezidaantoota 3 Keeniyaa, Suudaan Kibbaa fi Jibuutii gara kaartuumitti erguudhaaf murteesseera. Ta'us garuu xiyyaarri biyyattii seenuu fi bowwaa hin jiraanneef imala isaanii taasisuu danda'u ifa ta'e miti. United States fi Amerikaan UK fi gamtaan Awurooppaa dhukaasa akka dhaabbatuu fi waldhabdee kana furuuf mariin akka taasifamu waamicha yeroo baay'ee kan dhiyeessaa jiranidha.